Viidiyoo edit gochuu osoo barbaaddu garuu aappiiwwan editaraa bareedaa fi salphaa akkasuma bilisaan argamu barbaadaa jirta taanaan akkasuma viidiyoo editingiidhaaf haaraa taatee aappiiwwan jiran keessaa akkam akka filattu yoo si rakkise don't worry. Har'a aappii salphaa fi powerful ta'e kan bilisaan argattanii fi sirrii keessan qofa fayyadamtanii ittiin edit gootanii isin barsiisa. Aappiin kun CapCut jedhama. Viidiyoo editaroota amma jiran keessaa bestiidha. Viidiyoon isin barbaadan kan YouTubaa, kan TikTokii fi even filmii gaggabaaboo yoo ta'e edit gochuu barbaadan taanaan aappiin kun aappii waa hunda isin hojjechuu danda'udha. Ashama harka fuune Jundii Yusufiin jedhama. Yuunivarsiitii Odaa Bultumetti barsiisaa fi qorataa yookaan riisarchariidha. Asumaan yoo chaanala kanaaf haaraa taatan viidiyooleen gara fuulduraa akka isin hin dabarreef subscribe godhaa jecha. Viidiyoo irraa keessatti aappii CapCut jedhamu akkaataa itti fayyadama isaa step isin agarsiisa. Hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatina. Kutaan jalqaba ilaallu how to download and open CapCut akkaataa aappii kana download godhannuu fi itti bannu irraa eegalla. Aappii kana download godhachuudhaaf gara Play Store deemtanii CapCut jettanii search yeroo gootan ni argattu. Achumaan gadi buufattan jechuudha. Aappiin kun free version fi pro version qaba. Free version isaa almost waan isin barbaadan isin gochuu danda'a. Pro version isaa yoo barbaadan immoo kafaltii gaafata. Haa ta'u malee pro version isaa bilisaan na bira argachuu dandeessu. Telegram channel Jundii Tech jedhamu jala deemtanii profaayilii irra gadi tuqachuudhaan iddoo faayil jedhu jala aappii kana bilisaan argachuu dandeessu. Linkii Telegraama kiyyaa descriptionii fi komentii jalqaba jala argatu.